Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube keenyaa waan faayidaa guddaa qabu. Nama chaanala YouTube fayyadamaa jiru maraaf gaa waan faayidaa guddaa qabu. Hammallee namoonni chaanala YouTube banatanitti fayyadamuuf yaada qabdanu siitingii faayidaa guddaa qabu. YouTube chaanala irraa kan namni martinu baruu qabuuf itti fayyadamuu qabu takkan isin agarsiisaa jechuudha. Chaanal keyword jedhama. Chaanal keywordin kun faayidaa guddaa qaba. Haala kamiin akka barreeffattanuun isin agarsiisa. Faayidaan isaa maal yoo jettan channel YouTube irratti namoonni biroo yeroo search godhan akka maqaa keessan saffisaan nama sana bahu haala kamiin akka barreeffachuu dandeessan. Fakkeenyaaf namni takka qubee maqaa keessan keessa jiru YouTube irra seenee yeroo search godhu yookaan Google irra seenee yeroo search godhu maqaan keessan akka inni nama sana biratti bahu ka isin gargaaru jechuudha. Kabira viidiyoolee isin post gootan channel YouTube keessan irratti namni maqaa wakiin wantoota isin mata duree isin viidiyoo keessan irratti akkasuma barreessanii post gootan yeroo viidiyoo post gootan fakkeenyaaf akkaataa YouTube itti banatan jettanii yoo isin YouTube gubbaarratti YouTube irratti post gootan namoonni biroo yeroo jarri barreeffatan naqanii haala viidiyoon keessan saffisaan jara bira gahu jechuudha. Kana jechuun subscriberii guddaa argachuu dandeessu, viidiyoo sanallee view baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Kun faayidaa guddaa qaba YouTube channel kan keessaniif akka isin guddatu subscriberii baay'ee karaatti argattanu ammallee view baay'ee akka argachuu dandeessanu isin gargaara jechuudha. Kanaafuu channel keyword kana haala kamiin akka barreeffattanuun viidiyoo irraa keessatti isin agarsiisaa jechuudha. YouTube Studio Google Chrome irra seenuu anga namni YouTube fayyadamtanu martinuu baruu qabdu, sirreeffachuu qabdu, haala kamiin barreeffannaa seera isaa eegdanii karaa sirrii ta'een haala itti barreessuu dandeessanuun viidiyoo kana keessatti isin agarsiisaa jechuudha. Namni biroo channel YouTube irra seenee yeroo search godhe qubee isin achirratti barreessitan kan inni search godhe sana keessa jiraate saffisaan akka inni bira gahu yookaan viidiyoon keessan yookaan maqaan channel keessanii keessa ka jiru jechuudha. Kana isin agarsiisa namoonni haaraa tan subscribe gochuudhaan viidiyoo yeroo dhaggeeffatan like tuquun eegala. Akkasuma viidiyoon kun namoota hedduu waan fayyaduuf godinyaa keessanii share godhaa isiniin jedha. Akkuma beektan like tuquun eegala viidiyoo dhaggeeffattanu bilbila keessaa Google Chrome irra ni seentu. Awwala internet browser yookaan Google Chrome keessatti fayyadamtoota seenuwaan gara YouTube Studio Google Chrome irraan ni deemna. Gara studio.com jettanii barreeffattu yookaan immoo youtube.com jettanii yoo YouTube jiraate achuma tuqxochuudha yookaan youtube.com jettanii yeroo isin barreeffattan isin baa channel YouTube keessanii tuqxochuudha ni beektu. Gara YouTube Studio Google Chrome deemuu namoonni channel YouTube fayyadamtan martinu ni beektu. Garuu yeroo warri bilbila fayyadamtan desktop site kana right irra kaa'uun irraanfatanaa yeroo Google Chrome irra seentanu right irra kaa'uudhaan gaa hamma right rakawdan gara YouTube ni deemtu jechuudha. YouTube keessan keessa eega seentanii asirratti desktop site yeroo gotan garuu barreeffamni ni shifatee mul'ata. Sirriitti mul'atu barreeffamni bilbila dalga ciibsuu barbaada jechuudha. Channel YouTube keessanii irraa profile tuquudhaan YouTube Studio kan jedhe irra qabuudhaan gara YouTube Studio deemtu jechuudha. Amma YouTube Studio keessa hin jiraanii isin yeroo gara kana dhufuudhaaf isin barsuu barbaadu namoonni channel YouTube fayyadamtan marti keessan ni beektu. As keessa eega seentanii haala kana YouTube Studio keessa Google Chrome irraa hamma bilbila kee naannessee yookaan dalga ciibsee isin agarsiisa akka barreeffamni mul'atu jechuudha. Haala kana yeroo bilbila dalga ciibsee isin agarsiisu as keessa eega haala kana seentanii siitingii harka bitaarra ol xaa'uudhaan mallattoo siitingii ganjallaa dakaatti ni argitu. Yoo bilbila keessa dhaabatee yaate dakaatti mul'atti. Yeroo isin ciibsitan immoo asumatti mul'atti. Siitingii irra seenuudhaan chaanalii kan keessan keessa waa sadi generaalii chaanaliyaa fi upload difficultyidhaaf siitingiilee iddoo isin baa bakka chaanal jedhee irra kaawwattu jechuudha. Channel bakka jira yeroo isin kaawwattan channel bakkeedha kanarra irra ni kaawwattu jechuudha. Eega irra kaawwattanii siitingi sadi gubbaarratti isin baa basic info advanced siitingiidhaa fi future eligibility jechuudha. Basic info kana kan jallaadhaa ol xaa'uudhaan keyword kan jedhe takka ni jira jechuudha. Basic info kan jallaa eegalu xoftanii keyword jedhee asirratti jira hamma barreeffama takka galcheen jira jechuudha. Keywordin kun waan faayidaa guddaa qabu. Keywords waan faayidaa guddaa qabu keessaa isa tokkoffaadha. YouTubein kan inni channel YouTube keessanii qabaachuu beekuun isa kanaani. Wantoota isin channel YouTube irratti post gootanu kan inni nama biraan ga'uu danda'u recommend godhee waan isa keessatti barreeffattan fakkeenyaaf barnoota barsiiftoota educationally YouTube irratti barsiisaa jirtu yookaan immoo diraamaa dalagaa jirtu komedii adda addaa channel YouTube irratti dalagaa jirtu yoo ta'e dhuftanii as keessatti waan achirratti dalagdan sana barreessuu qabdu jechuudha. Afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin yoo barbaaddan afaan kaalammaniin jechuudha. Ammaan gaggabaabsee asirratti akkaataa TikTok itti banatan, YouTube itti banatan, afaan Oromootiin an barreessee akkaataa Facebook itti banatan, Ingiliffaan takka kaa'een jira jechuudha. Kanaafuu isin kan isin as keessatti barreeffachuu qabdan akkuma isin hime waan YouTube keessa irratti hojjettan. YouTubein as keessa ilaaluudhaan barreeffama garuu nin baay'eeftanuu barreeffama xiqqaadhumaan xiqqeessaniituma
akka inni mul'atutti fakkeenyaaf educationally content creation yoo ta'e content creation TikTok content creation mobile tutorial jettanii waan yoo barnoota ta'edha keessi kana fayyadamta yoo drama ta'e drama afaan oromoo yoo muuziqaa ta'e muuziqaa wantoota channel YouTube irratti hojjettanu gaggabaabsitanii hanga qubee 500 fayyadamtu qubee 500 kenni isinii heeyyamu 500 ol isiniif hin heeyyamu jechuudha. Kana yeroo sanas keessatti barreeffattanii kaatan YouTubein kana fayyadamuudhaan viidiyoo isin YouTube irra post gootan recommend godhee namoota hedduu biraan isii gahaa jechuudha. Ammallee channelii kan keessan yeroo search godhame YouTube gubbaarra deemee namni search yoo godhe wantoota isin as keessatti barreeffattan namni biroo yoo search godhee akka nama sana bira ga'u carraa guddaa yookaan immoo recommend godhee nama sana biraan isinii gahaa jechuudha YouTubein. Kanaafuu keywordii channelii keessanii jedhama inni kun nama channelii YouTube fayyadamu maraaf ni fayyada namoonni ammallee channel YouTube banattanii itti fayyadamuuf karoora qabdanus dhuftanii kana barreeffachuu yookaan sirreeffachuu hin dagatinaa yookaan immoo hin irraanfatinaa jechuudha. Haala kanaan ni barreeffattu hanga qubee 500 barreeffachuudhaan gabaabsitanii waan channel YouTube keessatti barreeffatan. Fakkeenyaaf akkuma isin dalagaa keessanitti wal qabatee waan namni search godhee yeroo hunda YouTube itti fayyadamu jechuudha. Eega fixxanii yookaan isin save kan jettu mallattoo ganjallaa dhufuudhaan eega barreessitanii fixxanii kaatanii seef kaa'etu harka mirgaa kaatu kun seefii ni gootu jechuudha. Gaggabaabsitanii qubee baay'ee fayyadamtanu afaan Ingiliffaa yoo ta'e afaan Ingiliffaatti dabaluu yookaan immoo afaan Oromootiin hojjettu yoo ta'e afaan Oromootiin qubee gaggabaabsitanii eega fixxanii harka mirgaa ganjallaa kana dhufuudhaan kan isin seef gootanuu jechuudha. Seefii eega gootanii seef gochuudhaaf eega barreessanii fixxanii seefii gochuudhaaf saraan gootu ganjallaa kana harka mirgaa ni mul'atti mallattoo adii kana jechuudha. Asirraa jechuudha amma asirratti haala kanaan bilbilli yeroo takka takka yoo dalaga ciibsa isin agarsiisaa ture garuu amma asirratti seef kaa'ette kana mallattoo seefii kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Yeroo isin asirratti tuqxan seefii isinii ta'a jechuudha wanti isin barreessitee kaatan. Eega barreessitee kaatan asirratti tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Seefii gochuudhaan gaa kana booda yeroo namni chaanalii wantoota isin asirratti barreeffattan chaanalii YouTube irratti search godhee YouTube irra wantooti inni asirratti barreeffattan kun namni biraa yeroo barreesse akka viidiyoon keessan dhaqee jara bira ga'u chaanalii kan keessan irratti wanti isin post gootan dhaqee jara sana bira isinii ga'u recommend isinii godhaa YouTubein isinii beeksisaa jechuudha. Kanaafuu asirratti haala kanaan jala kaawwadhaatii viidiyoo kan keessan akka namoota iddoo bira ga'u subscribe baay'ee karaatti argattanu baay'ee isin gargaara isiniin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin namoonni hundi keessanuu itti fayyadamuu qabdu haala kanaan itti fayyadamaa barnoota YouTube barnoota TikTok barnoota Facebook mara irraa waan isiniin galle yoo jiraate gaaffii yoo qabaattan komantiitti barreessaa isiniin jedha. Haala kamiin akka channel YouTube banattanii itti fayyadamuu dandeessan TikTok YouTubeidhaan wal qabatee wantoota kanneen kana keessaa waan isiniin galle yoo jiraate komantiitti gaafadhaa. Kanaafuu barnoota irraas ta'e barnoota biraas ta'e akkasuma viidiyoo kan keessanii faayidaa guddaa qaba. Itti fayyadamaa isin jedha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Gaaffii yoo qabaattan komantii barreessaa. Barnoonni irraa asumatti dhaabata. Barnoota dabalataa argachuudhaaf chaanal YouTube kootti jala galtanii argachuu dandeessu isiniin jedha. Nagaan tura galatooma.